Tole, akkam jirtu hundumti keessaniyyuu karaa addaan gaarii goonee waa galateeffannaa yeroo kana fuula isaatti argamne dubbii isaa akka waliin qorannuuf carraa jiraannee maqaa isaa dha'uu Waaqa nuu kenne gaarii goonee isa galateeffanneetiin jenna. Mata duree baay'ee murteessaa ta'e tokko ilaalleetiin jenna. Yeroo baay'ee personally anallee namoota wal fakkaatan gaafiin gaafatamu. Yeroon kun yeroo dhumaati. Ergaan bara dhumaa addunyaaf ga'uu malu jira. Oduu ergaan addunyaaf ga'uuf malu jiru. Ergaan yeroo oduu jiru akkamitti yeroo baay'ee irra deddeebitee waa'ee waaqummaa dubbattaa, waa'ee abbaa, akkasumas ammoo ilmaa, yeroo tokko tokko waa'ee hafuura qulqulluu maaf dubbattaa? Kunniin icciita waan ta'eef kana dhiifnee addunyaa maaf hin dhaqqabnu ergaa yerootiin gaafiin jedhamu irra deddeebi'ee personally na gaafatameetiin jedha. Kanaaf mee amma waliin kalaalleetiin jennu Waaqayyo nu gargaare. Barumsi waa'ee icciita waaqummaa akkamitti ergaa bara dhumaa saba waaqaa wajjin wal qabatan karaa addaatiin ergaa adventistii wajjin mul'ata boqonnaa 10 wajjin akkamitti wal qabataa waan jedhu macaafa qulqulluu irraa ilaalleetiin jenna. Obsi fuuleen laaltu jedhee yaada. Obsaatii mee dhageeffadhaa. Obsaatii dubbisaa macaafa qulqulluu qorannaa kenna keessatti macaafa qulqulluu qofa akka kaafnu waan ta'eef mee hin laallaayu jechuudha. Kanaaf akka waan inni ufumaa karaa hafuura ofii hafuuruma ittiin macaafni qulqulluun barraa'een akka nu hubachiisu mee kadhannee kaanee gara qorannaa keenyaatti kallattiidhaan seenneetiin jenna. Jilbifannee kadhanna. Gaarii goonessi galateeffannaa Waaqa keenyaa carraan ati nuu kennite addaa jiraannee nama taane guyyaa hadhaa jaan argine galanni si haa ga'u. Haala addaatiin yeroo kana dhiphinni mana baay'ee seeneera sammuun namaa qaamaanillee haa ta'u gurraan dhaga'uun dhiphinni nama baay'ee mana hadoocheera karaa addaan si kadhanna jajjabeessaan inni dhugaa si'i karaa addaatiin madda burqaa jajjabeennaa kataateetiin jette abbaa ilma kan kee jajjabeessaa isa dhugaa nama gaddi seeneeru hundumaaf ati ergitee jajjabina addaatiin nama hundumaa akka jajjabsuuf tola kee haa ta'u. Dhugaa keetiin illee nu jajjabeessi. Amma dubbii kee yeroo bannu ufuma keetiin nu barsiisi. Isa caalu ammoo addunyaa moonee yeroo dhiphinaaf rakkina akkanaa kana keessatti boca kan kee eenyummaa kan kee addunyaa mul'isuu barbaannaa nu gargaara. Ofii keenya dabarsitee nu dhiisini qajeelfamni waaqummaa kan keetiin wajjin haa ta'u. Maqaa tokkocha ilma keetiin biyya lafaa jaalatteef jettee. Ameen. Tole. Gaarii goonee Waaqa galateeffanneetiin jenna. Akkuma dura jechuuf yaale wanti amma waliin laallu barbaadanii jedha ergaa bara dhumaa wajjin akkamitti wal qabate maaliif ejjeenni waaqummaa macaafni qulqulluun maal jedha karaa addaatiin namoonni waa'ee adventism yookaan ammoo adeemsa adventistii qoratan beektan eessaa akka kaane eessaa akka garam akka deemnu ergaan maal akka ta'e beenna isaan keessaa kun ergaa ergamoota sadii achiin dura garuu mul'anni boqonnaan 10 ka'umsa dhugaa waldaa kanaati jechuudha. Ka'umsa waldaa adventistiiti. In specific adventistoonni jedhaaruu fi warra dhufaatii gooftaa Kiristoosii eeggatan karaa addaatiin raajii macaafa qulqulluu wajjin wal qabatee ka'umsi isaa kan hundaa'e jechuu barbaadeeti. Malee addunyaan hundinuu dhufaatii gooftaa Kiristoosii eeggatu dhufaatii gooftaa Kiristoosii eeggachuu keessatti garuu
guyyaan sanbataa guyyaa eebbifama guyyaa anaaf waa nama gidduutti mallattoo haa taatu jedhee waan kenne jedhanii warra amananiitiin jedhan jechuudha. Uumama boqonnaa lama lakkoofsa lama amma sadii afurii laaluu dandeettanii waaqayyoon eebbiseen qulqulleessa kan jedhu jechuudha. Isa kana warra iddoo deebisanii jechuudha. Karaa addaatiin Isaayaas boqonnaa 58 lakkoofsa 12 irratti haaressitoota jechuudha. Warra dallaa diigame deebisanii ijaaraniif hin jedhan. Dhugaa iddootti warra deebisan. Isaan kun eessa jalqabanii mul'ata boqonnaa 10 irraa jalqabanii hin jedhanii. Dhugaan isaan ittiin ka'an ammoo maal akka ta'eef hin jedhe ilaalleet hin jenne jechuudha. Kanaaf mul'ata boqonnaa 9 keessatti waan tokko ilaalleet hin jenne. 9 yeroo gara xumuraatti deemu boqonnaan 9 guutummaan isaa waa'ee ergamaa gad darbatame ergamaan darbatame hin jedhe kuni maal qabateet hin jedhe boolla gadi fagoo tabaneet hin jedhuuf ulfiin kennameef jedha. Achiin booda gaafa inni kana bane aarri achi keessaa ba'e aduu dukkaneessee qilleensa illee dukkaneessee urjoota illee dukkaneessee jedha. Aduun macaafa qulqulluu keessatti wangeela isa dhugaa Kiristoos yeroo bakka bu'eet hin jedhu barumsa dhugaa barumsi dogongorsaan barumsa dhugaa dukkaneesseet hin jedhu akka gadhiifame. Achi keessatti ammoo karaa addaatiin yooma hagamillee kana godheet hin jedhe margaaf waan magariisa hundumaa maal hin godhinaa jedhameen hin tuqinaa jedhameen margaaf mukkeen magariisa. Awwaannisni achi keessaa baa jedha boolla kana keessa. Awwaannisni yeroo ba'amuutu akka amala isaatti awwaannisni waan magariisa nyaateet hin jedha. Garuu asirratti waan magariisa waan tokkollee hin tuqinii jedhameen jechuudha. Isaan magariisa kunni warra mallattoo waaqaa kan lakka isaanii irraa qabanii ala kana ta'e. Warra magariisa jedhamu warra mallattoo waaqaa ofirraa qaban jechuudha. Isaan hin tuqinii jedhameen. Okay, achiin booda ammoo akka inni tormenti baay'ee godheet hin jedhe kun dhugaan dukkaneessee miidhaa dhugaa dukkaneessuu keessa akka jiru humni illee akka jiru miidhaan akka jiru gaafa somni ka'u somni ragaa dhugaa qofa yookaan ammoo waan biraa humna illee duuba qabatee akka inni deemu argineet hin jenna humna baay'ee akka qabu kana booda gara dhumaatti deemu barbaadeet hin jedha sababni isaa gara 10 kaayyoon kiyya waan ta'eef boqonnaa lakkoofsa 20 irratti 9 irratti namoonni dha'icha kana jalaa hafan jedha. Namoonni miidhaa boqonnaa 9 kana keessatti dhufurraa hafaniit hin jedhani maal hin taane jedha. Mee walumaan dubbifneet hin jenna akkana jedhaayyuu. Namoonni dha'icha sanaan utuu hin ajjeefamin hafan immoo yaada garaa isaanii geeddaratanii waaqayyoolee harka isaaniitiin tolfaman irraa hin deebine. Amma maal waaqeffataa jechuudha. Waaqa sobaa waaqeffataa jechuudha. Waaqayyoolee harka isaanii tolfaman irraa maal hin goone hin deebine. Hafuura hamaadhaa fi waaqayyoolee warqee irraa, meetii irraa, sibiila diimaa irraa, dhagaa irraa, muka irraa tolfaman arguu, dhaga'uu, asiif achi deebi'uus hin dandeenyeef gombifamanii sagaduu maal hin goone hin dhiifne jedha. Kanaaf maal godhaa jechuudha? Waaqa tolfamaa waaqessaa jiru jechuudha. Hafuura hamaan geggeeffamu jechuudha. Waa lama jechuudha. Hafuura hamaan geggeeffamu waaqa tolfamaa waaqa sobaa waaqeffachuu. Daandii hamaa san irraa deebi'uu dhabu jechuudha. Itti siqee 21 irratti yoo waaqa sobaa waaqeffanne bu'aan isaa hafuurii ta'a jechuudha. Sababni isaa hafuurri maal hin jira? Hafuurri hamaan jira waan ta'eef. Hafuura hamaan waaqa sobaa hafuura hamaan. Tokkoffaa Ximootiyoos boqonnaa 4 irraa yaada jiru doctrine of devils isa jennu san jechuudha. Barumsa hamaan. Barumsi kun deebi'aan muutu bu'aa barumsa kanaa akka ta'e 21 irratti isaan yaada garaa isaanii geeddaratanii lubbuu ajjeesuu irraa, qoricha nama gochuu irraa, halaalummaa isaanii irraa, hanna isaanii irraa maal hin goone hin deebine jedha. Okay. Kun Galaatiyaa boqonnaa 6 irratti yaada jiru bu'aa foonii jechuudha. Bu'aa foonii yookaan ammoo ija foonii ka ta'eetiin jedhe godhacheessuun yookaan ammoo hammina yaaduu ka ta'e. Kun waaqa sobaa waaqessuu, hafuura sobaa hafuura hamminaa qabaachuu, bu'aa ija hojii hafuuraa kan jedhamu ija hojii hafuura hamaa godhachuu jechuudha. Siikwensii kan arginu jechuudha. Waaqa tolfamaa waaqeffachuun lakkoofsa gidduutti akkuma ilaalle hafuura hamaadhaan waaqa ka waaqessu hafuuraaf dhugaadhaan jedha. Waaqa dhugaa ka waaqessu maaliif? Hafuuraaf dhugaadhaan waaqa dhugaa waaqessa. Waaqa sobaallee ka waaqessa hafuura sobaatiin jechuudha. Hafuura sobaatiin ka waaqessa. Ija hafuura sobaati yookaan ammoo ija fooniitiin godhama jechuudha. Waaqa dhugaa gaafa waaqessin hafuura dhugaatiin waaqa dhugaa waaqessinaa bu'aa hafuura dhugaa ka ta'eetiin jedhe bu'aa ija hojii hafuura qulqulluu ija hafuura dhugaa fudhanii ija hafuura hamaatii fi ija hafuura qulqulluu waaqa dhugaatii fi waaqa sobaa akkasitti gargar bahee argineet hin jenna jechuudha. Anyway 9:20 kana irratti namoonni maan dha'icha kana jalaa hafan waaqa sobaa waaqeffachuu hafuura sobaatiin geggeeffamu ija hojii hafuura sobaa ka ta'eetiin jedhe yookaan ammoo ija hojii foonii Galaatiyaa irra jedhama kan godhachuu irraa hin deebine jedha. Boqonnaa 6 keessatti waa'ee maataba yookaan ammoo siil isa jennu sanii erga dubbatee ka'een boodatti eenyutu kana jalaa hafuu danda'a jedha. Dhumarratti boqonnaa 6 irraa waan tokko kaasee darbeetiin jedha. Boqonnaa 6 keessatti duba deebinee yoo ilaalle gara dhumaarratti yaada tokko kaasaa. Guyyaan guddaan
inni itti isaan kun dheekkaman dhufeera. Egaa eenyutu dura dhaabbachuu danda'a jedha. Gaafii boqonnaa 6 keessa gaafateef deebiin boqonnaa 7. Boqonnaa 7 keessatti warra 144 warra mallattoo abbaa fi mallattoo hoolichaa adda isaanii irraa qaban jechuudha. Vershiniin Ingiliffaa King James vershiniin mallattoo abbaa jedha, mallattoo waaqa jiraata. Isaan kanatu maal ta'uu danda'a? Jila dhaabachuu danda'a. Boqonnaa 9 keessatti illee deceptioniin hamaan kun dhufee namoonni waaqa dhugaa waaqeffachuu yoo hin dandeenye hafuura hamaan geggeeffamanii yoo isaan jedhan akkasumas karaa kanarraa deebi'uu yoo hin dandeenye eenyutu hafaree? Eenyutu kana jalaa hafee waaqa wajjin jiraata. Isaan kunniin warra lakkoofsa 10 boqonnaa 10 irratti maqaan isaanii caqasamee jedhe jechuudha. Okay, asirratti jecha kana wal keessa galchuu wanti jaaladhee fi boqonnaa 6 keessatti yeroo gaafiin inni addunyaa waan fakkaatu yeroo gaafatame hin jedhu eenyutu kana jalaa hafa yeroo jedhan warri 144 jiru warri jala dhaabatan. Ammallee waaqa dhugaa warri waaqessan hafuura dhugaa warri qaban ija hojii hafuuraa isa dhugaa warri qaban jiru jechuudha. Warri kun warri deebii boqonnaa 9 lakkoofsa 21 irratti waaqeffannaa waaqa isa sobaa hafuura isa sobaa hafuura isa hamaa asirraa akka dhufeetiin jedhamutu bu'aa hojii hafuura hamaa akka ta'eetiin jedhe karaa biraatiin bu'aa hojii foonii isa jedhameetiin jedhu san lakkoofsa 21 irraa argina jechuudha. Eenyutu kana jalaa fagaafee jedhamu boqonnaan 10 deebii ta'eetiin jedha jechuudha. Boqonnaan 10 deebii ta'uun isaa ulaagaa guutantu jira jechuudha. Ulaagaa guutantu jira. Waan fudhatantu jira. Waan nyaatantu jira. Waan kanatu akka isaan ulaagaa guutan isaan godha. Yookaan ammoo jenereeshinii wayii dhufee asitti deebii ta'a. Sabni wayii akkas ta'ame. Ulaagaa guutamu jira. Ulaagaa san namni guute deebii gaafii kanaa ta'eetiin jira. Fakkeenyaaf waldaan Laodooqiyaa yeroo laalleetiin jenne balbala dhaabadhee maal godhaa dhayaaraa jira. Eenyullee sagalee kiyya dhaga'ee yoo na jalaa ban isa wajjin maal ta'a nyaadha jedha. Boodatti deebinaayyuu kanaaf gaafii boqonnaa 9 keessa gaafatame deebiin boqonnaan 10. Kanaaf boqonnaan 10 ulaagaansa haftuu saba waaqaa warra dhugaaf hafuuran isaaf sagadan bakka bu'ee jedha jechuudha. Kanaaf boqonnaa 10 irratti maal jedha? Ergasii immoo ergamaan aangoo qabeessi biraatu waaqa keessaa utuu gadi bu'u nan argee inni duumessa ofitti maree naannoo mataa isaatti sabbata waaqayyoo qaba ture. Fuulli isaa akka biiftuun calaqqisaa, miilli isaa akka utubaa ibiddaa turanii jedha. Amala ergamaa kanaa mul'ata boqonnaa tokko naannoo lakkoofsa 16 gad dubbisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf amalli kun gassiqee boqonnaa tokko keessatti waa'ee Kiristoos yeroo dubbatu lakkoofsa 10 irratti mul'ataan ture guyyaa sanbataatti jedha. Of duuba naanna'ee jedhu sagalee lama namaa fakkaatu tokko baattuun isaa gidduu deddeebi'u nan argee jedha. Naannoo lakkoofsa 16tti akkana jedha. Harka isaa mirgaa keessaa urjoota 7 qaba ture. Afaan isaa billaa qara qabeessa gara lamaan qarametu fuulli isaa akka biiftuu saafaa ifa ture. Miilli isaa akka sibiila diimaa isa boolla ibiddaa keessatti baqfamee ifuuti. Sagaleen isaa akka sagalee huursaa bishaaniiti. Kanaaf ergamaan mul'ata boqonnaa 10 lakkoofsa 1 irra jiru kun eenyuuni? By default Kiristoosiin bakka bu'a. Kiristoosiin bakka bu'a. Sababni isaa sabbata waaqaas maal qaba? Mataa isaa irra qaba. Sabbanni waaqaa mul'ata boqonnaa 10 keessatti argama teessoo waaqayyoo naanna'ee kan argamudha jechuudha. Achi teessoo irra sheerii gochuu kan danda'u eenyuuni? Kiristoosiin qofa mul'ata boqonnaa 5 keessa argachuu dandeenya jechuudha. Boqonnaa 5 lakkoofsa 13 irratti isa teessoo irra taa'ee fi hoolicha akka sagadan mul'ata boqonnaa 5 lakkoofsa 13 irraa dubbisuu dandeenya. Interesting. Kabraa duumessaan marfamee jira. Faarsaa boqonnaa 68 naannoo lakkoofsa 7 araawundizaatti ergamootaan akka inni fakkeeffamee jiru. Cloud inni jennu kun ergamoota akka fakkeeffame. Kanaaf ergamootaan marfamee akka inni dhufee jira. Karaa biraatiin lakkoofsa 2 irratti inni macaafa maramu xinnaa banama isa of harkaa qaba ture. Miilli isaa mirgaa galaana irra, miila isa bitaa lafa gogaarra hin kaayyamu. Galaana irra bishaan irra kan jedhamu mul'ata boqonnaa 17 keessatti 17 naannoo 15 irratti uummata baay'ee bakka bu'a. Lafa gogaa jechuun ammoo iddoo uummanni hin jirre bakka bu'a jechuudha. Iddoo uummanni hin jirre bakka bu'a jechuudha. Tole amma iddoo uummanni hin jirree fi iddoo uummanni irra jiru irra dhaabata ergamaan kun. Ergamaan kun kanarra dhaabatee maal godhee hin jedhe macaafa banamaa harkatti qabatee. Macaafni banamaan kun maal inni gaafii jedhu yoo gaafanne Daani'eel boqonnaa 10 lakkoofsa 5 keessatti Daani'eeliif mul'ata jiru hundumaa kiliir godhee qabe ergama fakkeenya kanaan ibsamedha jechuudha. Fakkeenyaaf Daani'eel boqonnaa 10 lakkoofsa 5 irraa mul'ata boqonnaa 10 tokkoof 2 yaada jiru wal bira qabaa laala. Fakkeenyaaf 5 irraa akkana jedha. Yommuu san ol ilaale kunoo
namicha uffata quncee talbaa adii jechuudha. Irraa hojjetame uffatee mudhii isaatti hidhata warqee bifa biyya Ofaaziin hidhate tokko nan arge. Inni dhagni isaa akka dhagaa gati jabeessaa bifa margaa, fuulli isaa akka balaqqeessa bakakkaa, ijji isaa akka guca boba'uu, harki isaa fi miilli isaa akka sibiila diimaa holla'amee in ibsa. Sagaleen isaas dubbiin isaas akka kuta huursuuti jedha. Kanaaf ergamaan mul'atatti dubbatee fi ergamaan Daani'elitti dubbate maal jechuudha? Tokko jechuudha. Ergamaa tokko jechuudha. Mul'ata Daani'elin keessatti kanaaf maal Daani'elin keessatti Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 4 akkasumas 9 irra dhannee olaalle mul'ata kana maal godhi jedheen cufi jedheen. Fakkeenya 12 4 irratti ati yaa Daani'el, ati garuu Daani'el amma bara sadhumaa sanatti dubbicha maal godhi? Cufi. Macaaficha mallattoodhaan itti godhi kaa'i. Baay'een isa bira ga'uudhaaf in dhama'u. Beekumsis baay'achaa in deemaa jedhan. 9 irratti maal jedhaa? Yemmuus inni deebisee dubbicha amma bara dhumaatti sanatti kan cufame mallatteeffame ati karaa kee dhaqi jedheen. Cufamee kan maal ta'e? Kan mallatteeffame. Maalidha wanti cufamee mallatteeffame kun? Kan jedhu yeroo laalle Daani'el boqonnaa 8 keessatti 8:13 irraa waan tokkotu jira. Maal haga yoomii itti fufu wanti kun jedhamee waan himamee jira. 13 irraa akkana jedha. Yemmuus inni qulqulluun tokko utuu dubbatu nan dhage. Qulqulluun kan biraa tokkos isa dubbatu sanaan barri mul'ata kanaa waa'een dhaabbachuu aarsaa walitti fufee aarfamu, waa'een irra daddarbaa isa ciggaasisa, waa'een iddoo qulqullaa'aniif mancisuun dhiitamutti kennamu amma yoomiitti tura jedhee gaafate jedha. Qulqulluun tokko qulqulluu biraa gaafate. Amma yoomiitti yakki kun itti fufa? Amma yoomiitti iddoon aarsaa dhiifamuun kun itti fufa? Gaafii kanaaf deebiin inni duraas deebisee isa gaafii gaafate sanaan amma ganamaa fi galgala 2,300 tura. Kana booddee iddoon qulqullaa'aan sun qajeellootti maal ta'a? Inni deebifama jedhee. Ganamaaf galgala yookaan galgalaaf ganama ta'uu qabu, galgalaaf ganama ta'uu qabu. Uumama irraa waan fudhameef. Galgalaan jalqaba guyyaa 2,300. Hisqeel keessatti akkasumas immoo Zawulquu seera lakkoofsaa keessatti yoo laalleet hin jenne guyyaan tokko waggaa tokko akka bakka bu'u. Yeroo piroofeesiidhaaf kenname jechuudha. Yeroo raajiidhaaf kennamu guyyaan tokko waggaa tokko akka bakka bu'u argineet hin jenne jechuudha. Kanaaf waggaa tokkocha keessa guyyaa 360tu jira. Ji'a keessa guyyaa 30 jira. Eessaa dhufe guyyaan 5 ka jedhu Isaayyaas boqonnaa 38 keessatti digirii 10 gara duubaatti gaaddidduu deebisan kaalkuleetii godhee digiriin 10 guyyaa sa'aatii 12 keessaa digiriin 10 yoo guyyaatti deebi'eet hin jedhu. Guyyaan tokkochi digirii 360 sa'aatii 12 qaba. Naannaa guyyaa tokko jechuudha. Achi keessaa digirii 10 gara duubaatti deebi'e. Harka 10 gara duubaatti gaafa deemu digirii 10 kana sa'aatii 12 konvertii yoo godhan guyyaa 5 ta'a. Kanaaf waggaa 360 guyyaa 365 jedhu guyyaan 5 achitti dabale jechuudha. Gaafa Hisqiyaasiif mallattoo waggaa dabaluu isaa dhufe. Kana kaalkuleeshii yeroo barbaadan keessan tarii nagafachuu dandeettu bal'inaa waliin marachuu dandeenya. Anyway gara yaada kiyyaatti deebi'eetiin jedha. Macaafichi cufame isa kana jechuudha. Kanaaf Daani'el erga kana itti meeqa'een booda Daani'el gara dhumaatti maal jedhaa? Inni waa'ee ganamaa fi galgala mul'ata keessatti himamee sun dhugaadha. Garuu guyyaa baay'ee waan turuuf mallatticha maal godhi jedheen cufi jedheen. Kanaaf inni Daani'el 8:24 mul'ata boqonnaa 12 keessatti illee cufi jedhameen tokko 8 irraa qabee amma 10 amma 12 ergamaa tokkotu geggeessaa jira. Kanaaf icciita kana ergamaan dubbate kun inni Kiristoos bifa maleekaatiin fakkaate. Amma isatu bane. Mul'ata boqonnaa 5 keessatti mallattichi dhufee kabanu eenyuun isa qofaadha. Kana mul'ata boqonnaa 10 keessatti kalaalleet hin jennu mallattoo kana kabanii harkaa qabu eenyuun jechuudha Kiristoos. Amma kana booda dhaqa. Mallattoon ijoollee haftuu mallattoon saba waaqaa inni bara dhumaa kana keessatti dubbii dhugaa inni banee itti kenne warri qabatanii addunyaaf ga'anii warra ulaagaa mul'ata boqonnaa 10 keessatti ibsame kana guutanii ergaa kana fudhatanii hojii jijjiiranii. Ergaa kana fudhatanii waan ta'utu jira. Ekspiriyaansii kana hundumaa keessa warra darban. Warri dhugaa kana dabarsu maal ta'e? Gaatan. Leetu isiitu gaata. Mee walumaan ilaalaat hin jenna. As keessatti qorannaa keenya keessatti kutaa tokko tokko yoo macaafa qulqulluu Oromiffaaf Ingiliffaan illee ilaalla jechuudha. Sababni isaa hiikaa guutuu kan hin jirre baay'eetu jira waan ta'eef. Isa kana Ingiliffallee wal bira qabaa. Oromiffallee ilaalleet hin jenna jechuudha. Tole. Kana mul'ata boqonnaa 10 ergamaan macaafa kana banamee dhaabbatee harkatti qabatee inni Kiristoosiin akka ta'e. Kiristoosiin akka ta'e argineet hin jenna. Tole. Erga isa ta'e lakkoofsa 3 irraa sagalee guddaa akka sagalee leencaa aaduu
Aaduutis inni iyya jedha. Yeroo inni iyya sanatti qawween torban sagalee isaanii dhageessan. Eenyu akka leencaatti aaduu kan jedhu kana asuma cross reference irraa yoo ilaalle hin jenne Hosee boqonnaa 11 irratti Hosee boqonnaa 11 lakkoofsa 10 irratti isaan ana waaqayyo duukaa in bu'u. An sagalee koo isa akka leencaa aadu nan dhageessa jedha. Kanaaf akka leencaa lakkoofsa 8 kan jedhe sagalee waaqayyooti jechuudha. Kanaaf inni kun by default Kiristoosiin bakka bu'an jedhe. Waaqummaa abbaa isaa wajjin sheerika godhu ulfinni aangoon yookaan immoo teessoo sabbata waaqayyoo mataa isaa irra jira kan jedhu reprezentii keessatti ta'eetiin jedhu abbaan kan ittiin mul'ate ilma isaa akka ta'eetiin jedhe Ibroota tokko lama irratti illee Qolaasiyaas tokko 15 irratti illee argina jechuudha. Kanaaf sagalee akka leencaa kan jenneetiin jennu kun isaati jechuudha. Kanaaf afurratti akkuma isaan dubbataniin an waan isaan jedhan caafuuf ture garuu sagaleen waaqa keessaa wanta qawween torban dubbatan cufi gurratti qaban malee hin caafin jedhu nan dhaga'e. Amma Daani'eliin sila maal godhee cufi jedheen. Asirratti immoo isa banamaa qabatee itti dhiyeessa. Amma immoo mul'ataa maal jedheen cufi jedheen. Maal inni wanti cufame kun yoo jennu kitaaba raajii irraa akkana jedha. Kitaaba raajii irraa the special light given to John which was expressed in the seventh thunder was the explanation of the event which would transpire under the first and the second angel message. Ta'iiwwan sagaleen qawqawwee torban sun wanti isaan dhageessisan ta'iiwwan ergaa ergamaa tokkoffaa fi lammaffaa keessatti ta'uu jiraniidha jedha. Ergaa ergamaa tokkoffaa meeseejiin isaa maali? Lammaffaa maal ka jedhu? Ilaaltu jechuudha. Illaa hin beekna wanti kenna iyyuu tariitii warra hin beekne mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irraa kaasee amma boqonnaa lakkoofsa 9 dubbisuu dandeenya. Achi keessatti waan ta'u jedha. Ergaan kun yeroo irra beekan jedha. It was not best for the people to know these things for their faith must be necessarily be what? Tested. Amantii isaanii maal ta'uu qabu? Qoramuu qabu. Madaalamuu qabu. In order of a God most wonderful, in order of God the most wonderful and advanced truth would be proclaimed. Ergaan waaqaa inni baay'ee murteessaa ta'e inni of eeggannaa baay'ee of keessaa qabu haa labsamuuf sabni waaqaa qoramee keessa ba'uu danda'u. Kanaaf yeroo san beekummaan hin taane isaaf hin eeyyamu. Nama ergaa saniif ga'u waan hin taaneef. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 irratti waan baay'ee waan isinitti himu qaba. Amma garuu isin maal taatan hin hubatta waan jedhu of keessaa qaba. The first and the second angel message were to be proclaimed but not further light was to be revealed before this message had done their specific work. This is represented by the angel standing with one foot on the sea, proclaiming with the most solemn oath that time should be no longer. Kana booda maal hin ta'u? Baay'eetti fu ergamaan kun yeroo jedhu lakkoofsa afurratti jecha kana argina. Reetii walitti arbaa gara lakkoofsa afuritti yoo deebineetiin jenne shanirraa akkana jedha. Ergamaan inni angalaana irra lafa gogaa irras dhaabbate argisuun harka isaa gara mirgaa waaqatti ol qabee jira. Kiristoos akka ta'e erga nu galee gara waaqatti ol qabee ijaarratti maqaa isa baraa amma bara baraatti jiraatuun isa waaqa wanta isa keessa jiru lafa wanta isa keessa jiru galaana wanta isa keessa jirus uume sanaan kakatee sichi lafarra harkisuun hin jiru jedheen. Gubbaarratti maal godheen hin barreessin jedheen. Kana booda garuu wanti kun maal hin ta'u jedheen lafarra harkifamu jedheen. Uduu ergaa kana amma kana booda maal ta'a? Reveal ta'a jechuudha. Amma kana booda maal hin ta'u? Lafarra harkifamu. Hin barreessin jedhameen yeroo gaaffii ho'itu jira. Lakkoofsa jaarratti garuu kana booda lafarratti harkifamu jedheen. Eenyuun kakate jedha. Maqaa isa waaqa maqaa isa bara amma bara baraa jiraatu isa waaqa wanta isa keessa jiru lafa wanta isa keessa jiru galaana wanta isa keessa jiru ergaa kana isa argina ergaa ergamaa tokkoffaati. Ergaa ergamaa tokkoffaa waaqayyoon sodaadha. Isa burqituu galaanaa bishaan waan isa keessa jiru hundumaa uume maal godha jedha sagadaa jedha. Boqonnaan 10 lakkoofsa 6 ergaa ergamaa tokkoffaa kallattiin of keessaa qaba. Isin inni isaan kakate isa waan kana uumeen kakate inni kana kakataaroo eenyuuni Kiristoos jennee argina. Sababni isaa 10 irraa kakat dhufe eenyuuni Kiristoos. Waan inni kunoo yoo kakatu eenyuun kakata. Waan inni Kiristoos ittiin kakataaf abbaan isaa jechuudha. Maaf jecha kana dubbadhe macaafa qulqulluu keessatti in kakatee jecha jedhu waan jiru. Fakkeenyaaf mul'ata boqonnaa 10 lakkoofsa 6 jiru kana Ibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 13 irraa akkana jedha. Ibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 13. Jecha kana bakka biraallee itti dabaltanii ilaaluu dandeettanii uumama boqonnaa 22 16 irraa ilaaluu dandeettanii Ibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 13 irraa isa jiru qofa dubbiseetiin jedha. 6 13 irraa akkana jedha. Ibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 13 irraa.
warri akkasii kun wanti irraa Ibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 13 sorry 6:13 irraa akkana jedha. Waaqayyo Abrahaamiif kakatee abdii kenne. Ittiin kakachuudhaaf kan isa irra caalu waan hin jirreef ofii isaatiin maal godhe jedha? Kakate jedha. Ofii isaatiin kakate jedha. Kiristoos eenyuun kakate? Abbaa isaatiin kakate. Abbaa isaatiin kakate. Ibroota boqonnaa 10 irra ilaalleera. Sababni isaa orderii tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 3 irra jirutti abbaan manaa mataadha manaati. Kiristoos mataa abbaa manaati yookaan mataa dhiiraati. Waaqayyo abbaan mataa Kiristoosiiti. Kanaaf mul'ata keessatti maqaa inni nuti kakate jechuudha. Maqaa abbaa isaa isa uumeen kakate jechuudha. Kanaaf akka mul'ata boqonnaa 10 lakkoofsa 6tti ergaa ergamaa tokkoffaa keessatti burqituu bishaan galaanaa isa uumeef sagadaa kan jedhu inni mul'ata. Abba maqaa eenyuutiin sagannaaf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. As keessa Kiristoos sagannaa eeyyee saganna. Mul'anni boqonnaan 5 lakkoofsi 13 kallattiidhaan kana nuuf ibsa jechuudha. Kanaaf akka Kiristoos illee asirra jedheen abbaa isaati. Kiristoosiin achi keessatti waan hundumaa yoo gootan Qolaasiyaas boqonnaa 3:17 akka Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 20 irraa waan kana hundumaa yeroo goonu maqaa inni nutiin goona jechuudha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka goonu garuu saabjektiin mul'ata ergaa ergamoota sadanii eenyuun akka ta'e abbaa karaa eenyuun karaa ilma isaa akka ta'eetiin jedhe argineetiin jenna jechuudha. Erga kana jedhee ka'een booda dubbiin baay'ee murteessaan akka qorannaa kennatti. Eshi as keessatti waa'een waaqummaa maal qabaa? Waa'ee waaqummaa as keessatti maaf kaafne jechuu dandeenya. Mul'ata boqonnaa 10 lakkoofsa 7 irraa akkana jedha. Mul'ata boqonnaa 10 lakkoofsa 7 irraa meedhannee wajjin maal laalla? Jaarratti kana booda maal hin ta'u? Lafarra hin harkifamu jedhee akka dubbateetiin jedhe argineetiin jenna. Mul'ata boqonnaa 10 lakkoofsa 7 irraa akkana jedha. Bara malakanni inni 7ffaan afuufamuutti jiru wanti Waaqayyo dhoksaatti akeeke akkuma inni raajota hojjettoota isaatti himee ture sanatti maal ta'a? Raawwatamoo hin jira jedha. Oromiif akkana jedha. Let me see. Ingiliffamee ilaala. Ingiliffi maal akka inni jiru? Jechi mata duree kiyyaa inni guddaan qorannaa kiyyaa isa kana. Mul'ata boqonnaa 17 irraa. But in the days of the voice of seven angels, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he has declared to his servant, the prophet. So, the mystery of God should be what? Finished. Here is the question. What is the mystery of God? What is the mystery of God? Of whom is this mystery? Kanaaf inni kun iccita eenyuuti? Kan jedhu jecha mystery of God jedhu kana qofa barbaaddatanii yoo soxxan search yoo gootan kallattii addaatiin Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irratti argatu. Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irratti argatu. Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 2 akkas jedha. Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irraa malee Ingiliffaan irratti dubbisa. That their heart may be comforted, being knit together in love, and unto all reach of the full assurance of understanding, acknowledgement of the mystery of God and of the Father and of Christ. Jaalalaan akka onneen keessa walitti hidhamu tokkummaan akka guutamtaniif hubannaa waaqummaa beekuutiin akka guutamtaniif icciita waaqummaa kan abbaatii fi kan Kiristoos akka beektan. Icciita waaqummaa kan abbaatii fi kan eenyu kan Kiristoos. Kanaaf icciita waaqummaa yeroo jennu kan abbaatii fi kan ilma isaa jechuudha. Inni mul'ani jira. Kanaaf warri haftuun warri macaaficha kana nyaatan macaafa baramaa kana keessa yoo fudhatan wanti isaan jalqaba hubachuu qaban icciita waaqummaa. Sababni isaa achi booda maaltu gadhiifama? Dha'ichi 7tu gadhiifama. Dha'ichi 7 gadhiifamee jennaan there is close of probation in the area. Kanaaf ijoolleen Waaqayyo cufama balbala araadu icciinni waaqummaa reveal ta'uu qaba. Kanaaf macaafni qulqulluun Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 15 irratti kan akkana jedhu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 15 irratti akkana jedha. Akkuma abbaa beeku walumaan dhandhee dubbifna. Boqonnaa 10 lakkoofsa 15 irratti wajjin dubbifna akkana jedha. Abbaan akkuma na beeku, anis akkuma abbaa beeku, ani foolonni koo wal beekna, lubbuu koo soolota kootiif nan kenna jedha. Underline here. Akkuma abbaa beeku, abbaan akkuma na beeku. Abbaa fi ilma gidduu maal hin jiru? Icciinni hin jiru. There is no mystery between the Father and the Son. Akkasumatti ani foolonni koo maal godha jedha? Wal beekna jedha. Waan hunda ibsanii. Uduu balballi araaraan cufamiin hin dura icciinni hundinuu ifata. Wanti icciita jedhamee kan Zadaakimii yookaan keessatti boqonnaa 29 irra barraa'e waan hin barroofne waan sani barataa deemu. Icciinni jiramu barataa deemu. Garuu icciinni waaqummaa
Kan ijoolleen isaa beeku mystery of God they have to be what revealed jedha. Kanaaf Qolaasiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 26 keessatti icciita waaqummaa. The mystery dhaloota turan dura akka dhokateetu isinitti hima jedha. Qolaasiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 26-27. Icciinni kunis Kiristoos isin keessa jirudha jedha. Amma Kiristoos isin keessa jiru. Ladoqiyaa keessa maal jedha? Balbala dhaabadhee dhadhaara jedha. Ammoo isin keessa jedha. Isin keessa jedha. Kanaaf ijoolleen Waaqayyoo Kiristoosin keessa qabu jechuudha. Kiristoosoo isaan keessa. Qolaasiyaas 3:3 irra maal jedha? Duutaniittu jireenyi keessan Kiristoosin wajjin Waaqayyoon keessa maal ta'eera? Dhokateera. Akkuma Qolaasiyaas 2:16 irratti illee dubbatee hin jedhu. Teessoo 2:6 irratti teessoo Waaqa yookaan ammoo bara baraa sanii Kiristoosin wajjin isa keessa teenneera. Kanaaf obboloota keenya. Ergaan icciita waaqummaa ergamoota sadii wajjin kan wal qabate. Kanaaf ergama tokkoffaa maal jedha? Waaqayyoon sodaadhaa. Ulfina illee kennaaf. Isa burqituu bishaan galaana uume sanii maal godhaa? Sagadaa. Isa. Kan jedhu sun eenyunni kan jedhu wajjin wal barbaada. Museen ati eenyu jedhee gaafateera. Phaawulos ati eenyu jedhee gaafateera. Hafuura qulqullullee waa'ee hin beektu jedha. Wangeelii Yohaannis 14:17 irratti ergaa Yohaannis tokkoffaa 4:6 adda baaftanii beektu jedha. Kanaaf icciita kana uduun beekin ergaa ergamoota sanii lallabu hin danda'amu jaalanne jibbine illee. Kanaaf the mystery of God should be what? Finished. Amma warri ergaa kana fudhatanii jedhanii achiin booda disappointmentiin yoo isaan qunnameetiin jedhe abdii kutannaa yoo isaan qunnameetiin jedhe kana boqonnaa torba booda maaltu tuffaa yommuu sagaleen inni duraa waaqarraa anatti maal godhe jedhe dubbate jedha. Sagaleen inni jalqabaa waaqarraa dubbatu nan dhaga'e jedha. 7:8 irra yommuu sagaleen inni duraa waaqarraa anatti dubbachuu isaa dhaga'e sun deebisee anatti dubbate dhaqiitii macaafa maramu isa banamaa ergamaa isa miilla tokkoon galaana irra miilla tokkoon lafa gogaa irra dhaabbate sana harkaa maal godhe jedheen dhadhuuti nyaatu jedheen. Jimboodhaan nyaate afaan isaatti mi'aaye garaa isaa hadhaate. Erga garaa hadhaate ka'een boodatti 11 irra maal jedhaa irra deebitee akkasumas ati waa'ee namoota baay'eef saba baay'eef afaan baay'eef mootota baay'eef raajii dubbachuun si irra jira jedhame. As ka'umsi waldaa Adventis. Ka'umsi Ellen White inni jedhamu. Ka'umsi garee pioneerotaa jechuudha. Irra deebitee maal godhe? Raajii dubbachuuf siifta. Garee irra deebi'ee raajii dubbatamee achiin booda abdii kutannaa booda baay'ee yoo Kiristoos ka'ee dhaabbatu yeroo hundaa murteessu jira. Isxifaanos yeroo isa dhagaadhaan dhayanii ilmi waaqaa yookaan Kiristoos mirga abbaa dhaabatee argee jira. Dhaabatee argee jira. Achi maaltu ture? Murtee ture. Israa'eloota akka sabaatti, Yihudoota akka sabaatti balbala irraa maal ta'e? Itti cufame. 1844 irratti illee waggaa 2300 sila jennee ture sun dhumti isaa 1844. Iddoo itti nyaatanii hadhaan kun itti oolirra fayyada. Hadhaa jechuun wanti isaan kaalkuleeshinii godhan hin taane jechuudha. Waan inni ture beekaa? Beeka. Gubbaa irra maal jenneerra? Dhadhamuu qabu. Kanaaf harki Waaqayyoo maal godhee jira? Haayidii godhee. Kaalkuleeshinii isaan godhan maal hin taane? Galmaan ga'e. Akkuma Israa'eloonni yeroo Gibxii ba'anii kaaniyaaniif deemanii akkuma ilmi hangafaa du'e Gibxii ba'anii galaanii diiman isaan kun. Akka ilmi hangafaa du'etti waan abdiin kutannaa isaan kun namuuf fakkaata. Kiristoos achitti abdiin kutannaa isaan kun tokko abdiin kutannaa lammaffaan du'a gooftaa Kiristoositiin. Uduuka buutonni gammadanii waan baay'ee jedhan Kiristoos du'e. Ammallee abdii kutannaa. Ammallee miileraati muuvimentiin naannoo bara 1798 qabee amma 1844 jidduu sani miileraati muuvimentiin ture 1844tti hadhaan xumurame. Hadhaa lallabanii afaanin mi'aaye hadhaan xumurame. Kana booda irra deebitee dubbachuu qabdu kan jedhan sochiin 1844 booddee jiru warra abdii kutannaa gama jiru sochii jechuudha. Kanaaf gareen kun warra icciita waaqummaa isa dhugaa beeku. Waan eenyummaa ofii udunaa isine hin kaasu jechuudha. Kanaaf jaalanne jibbine illee waa'ee waaqummaa dubbachuun waa'ee bokkaa booddeeti. Waa'ee ergaa ergamu sanii. Waa'ee bokkaa booddee akka jedhaaru maaf jette jechuu dandeessa. Leeti. Hosee boqonnaa 6 lakkoofsa 3 irraa yaada jiru tokko dubbisee gara xumuraa fida. Hosee boqonnaa 6 lakkoofsa 3. Oromiffaan illee dubbifna. Ingiliffaan illee hin dubbifna. Ingiliffaan more clear waan ta'eef. 6 irraa egaa kottaa Waaqayyo maal goona hin barra. Isa beekuudhaafis hin dhamaana. As ba'uunsaa akka ifa barii lafaa dhaabbataadha. Inni akka bokkaa. Isa beekuu kennan jechuudha. Inni waan inni nu beekuuf beekdhamaaru sun akka bokkaa. Akka bokkaa arfaasaa isa roobee lafa jiisutti nuuf dhufaa jira. Kanaaf Ingiliffi isaa former rain in the latter rain. Waaqa beeku. Waaqa beeku. Then shall we know if we follow on to know the Lord
His going forth is prepared as the morning, and they shall come unto us as a rain, as a latter rain, and as a former rain unto them. Kanaaf ergaan waa'ee iccita waaqummaa ergaa bokkaa booddeeti, ergaa ergamoota sadanii bu'uura waa'ee waaqummaa bu'uura ergaa waldaa Adventisti. Kanaaf fundamental believing Adventisti inni bara 1792 bara 1872 sorry bara 1872 bara 1889 keessa jiru waa'ee waaqummaa kila godhee isa barraa lafa ka'a. Achiin booda inni jiru confusion. Achiin booda dhufee jira. Kanaaf waa'ee fundamental believing waldaan Adventistii qajeelummaatti Adventistii jedhamtu yeroo maqaa Adventistii jedhamu fudhannu kan ture kan bara 1872 fi 1889. Kun increment of light yoo jedhame increment of lightiin jalqaba maal gochuu qabu? Eeggaruu qabu. Isa dhageenyetti akka jiraannu Waaqayyoon waa gargaaru eebbifamaa. Kadhata gabaabaa godheetu. Jaalaluun jaalatti harka kennuu irra qabdeef galanni si haa ga'u. Ammallee dhugaa dubbii keetii sodaa tokko malee hubannee wal hubachiisuu akka dandeenyu nu gargaara. Hafaa yeroo keenya irraati moo'i maqaa gooftaa Kiristoos irratti kadhanna abbaa. Ameen. Eebbifamaa.